si dadhabe gaafa ati naatiiftu na miidhame ani burjaaja'eeraa fi rakkoo namni jira hin jiru kolfi kee dhufaa nagaana jedha onneen koo yaadannoo kee waliin fagoo jira akkuma jirtu jaalallee koo yoo sin argin maraada akkuma jirtu jaalallee koo yoo sin argin maraada jireenyi si malee kana bara kana nama raachaa jira na dadhabsiisaa jira namoota waliin jiraachuun natti ulfaata. Maaltu mudate? Karaa ani irra ture irratti na gaafachuu itti fufu hawwii koo keessatti of gabaa jira akkamitti immoo kophaa ishee achitti argamu. Akkuma jirtu jaalallee koo yoo sin argin maraada ni ariifannee haa ilallu jireenyi si malee ulfaata. Kopaanan argatu sa'aatiin maali harkifame guyyaan tokko dheerachaa dhufeeraa guyyaa ati na arayuu hin dandeenye yoon siin adii maraaga si gaafadha yaa jaalallee koo fayyaan koo ni fayyaa si malee kana bara kana nama raachaa jira na dadhabsiisee namoota waliin jiraachuun natti ulfaata. Akka gowwaa natti dhagahamaa jira ofiin dubbachaa jira na dhageessaa jedhiinyaadha fayyaan koo hammaata dhufe sammuu koo dhabaa jira ganamaa fi halkan kan na yaaddeessu si qofaa yoon si hin argin maraada mee haa ilallu jireenyi si malee ulfaataadha. Fayyaan koo ni fayyaa